Sirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya. Afaan kanaatiifis immoo qophii seenaa ajaa'ibaa ta'ee fi qophiiwwan waa'ee seenaa ammaan duraatiin walitti deebineeti jirra. Qophiiwwan kanaatiin keessatti maal akka dhageessanii fi wanni isin barattan maal akka isiniif ta'e hedduu takka kan isiniif qabadhee isiniif dhiyaatu ta'a. Waa'ee reediyoo buunii fi adattuu eenyu yaadatta? Reediyoon Harar jechuun seenaan isaa kan akkaan beekamuu fi dhimmoota waa'ee reediyoo Harar irratti namoota akkam fa'aa osoo niif yaadattee sitti tola. Namoonni hedduun kanneen reediyoo Harar irratti beekumtii hedduu qabanoo eenyu fa'aadha jettee ati beekta. Namoota haala saniitiin ta'anis kanneen reediyoowwan garaagaraa irratti beekumtii hedduu qaban irraa tokko qabadhee isinii dhiyaattee ni jira. Namni dhalataa lammii Itoophiyaadhaa hin ta'in takkaahuu immoo dhalataa Oromoodhaatu kan hin ta'in Itoophiyaa keessatti reediyoo Harar hojjechaatu ture. Namni kun immoo dhalataa eessaati jechuun keessanis ni oolama. Hanga xumurichaattis na waliin dhaggeeffachuudhaan na waliin ni bartan jeetii yaada. Qophiiwwanoota keenya kanarraa kanaa keessatti immoo seenaa fi namoota seenaa adda addaa qabaniin walitti deebina. Reediyoon Harar jechuun namoonni hedduun irra hojjechaatis kan turan. Namni dhalataa lammii biyya alaa kan ta'e reediyoo Harar keessa ijoollummaa isaatirraa kan garummaa Itoophiyaatti guddates hojjechaatu turan. Namoonni kun immoo eenyu jechuun keessan hin oolu. Haji Muhammad Ayyub kan jedhamuudhaan beekamu takkaa'uu immoo Ali Yaqoob namni jedhamuudhaan beekamu kun eessaaf Itoophiyaatti dhufe. Ali Yaqoob namni jedhamu kun Calanqoorraa yeroo ammaa duraatiif reediyoo Harar dabarsaa ture. Haala kanaatiin inni immoo yeroo duraatii fi waa'ee seenaa isaa kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ijoollummaa isaatirraayis jalqabee reediyoo akkaan dhaggeeffachuudhaas kan jaalatu ture. Hangafoota reediyoowwan kanneen keessaa immoo Abbisaan Nagaaroodhaa Amboorraa kan dabarsaa turee fi Abbee Kabbadaa Asallaa irraa Alii Baayaa Yaaqoob Calanqoo irraa Badreediin Asad Abdii Galamsarraa akkasumas Taaddasaa Badalee Gurmuudhaa Adabaa Asarraa fi akkasumas Daawit Muummee Alii Calanqoo irraa namoonni maqaan isaanii asii gaditti dhahame kun har'a isaaniitiifis immoo waggaa 30f reediyoo irraa namoota hojjechaa turan irraa hidhan. Namoonni kunneen immoo hedduun isaanii badhaasa garaagaraatis kan argatan. Maqaan maasoodhaa immoo Alii Yaaqoob kan jedhamuudhaan beekaman kun immoo dhalataa lammii Paakistaani. Paakistaan irratti dhalatee gara Itoophiyaatti galuudhaan Itoophiyaa keessa akkaan hojjechaatis kan turedha. Inni immoo reediyoo Harar kanarratti Calanqoo irratti haala saniin taa'ee wayitaaniif dabarsaa ture irrattis lammiiwwanoota hedduu waliinis walis baraadhaatis kan turanidha. Garuutu immoo haajiin kun akkamiin haala kanan baratan magaalaa guddoo Calanqoo irraa Alibaabaa Yaaqoob waan muraasa jechuudhaan dubbatan. Reediyoon siif maali jechuun kan gaafatan reediyoon anaaf ilma kiyyaa fi takkaa'uu jireenya kiyya jechuun dubbatee ture. Inni immoo garuutu kan jedhamuu fi kan inni ittiin beekamu Haaji Muhammad Yaaqoob wayita maqaan maasoo kanaa isaan ibsamu Aliidhaan yaamamu. Maqaa kanaatiinis Baayoo jedhamuudhaan beekama. Obboleessa jechuun Alii Bayaan jechuun Alii obboleessa kooti jechuudhaan waa'ee reediyoo akkasumatti ibsaati ture. Alii Bayaan eessatti jechuun yeroo jalqabaatiifis immoo miidiyaa irrattiinis reediyoo Harar keessa haala kanaan Calanqoo irraa hojjechaa ture. Aliin seenaan isaa kan akkamiiti jennee yoo waliin ilaaludha. Barnoota isaa kutaa tokko kaasee hanga kutaa saddeetitti Calanqumaa fi Galamsootti nama baratedha. Lammummaa Itoophiyaatiifis gara waggaa 20tiif kan Itoophiyaa keessa taa'aa ture. Lammummaa Itoophiyaa osoo hin argatiniif taa'aa ture. Garagalee immoo lammummaa isaa kanaas ergaanii fi deebiin booda barnoota isaa hanga kutaa 11tti illee akkasumatti itti fufuun Galamsootti nama baratedha. Achirraan deebi'ee immoo gara magaalaa Jimmaatti yuunivarsiitii seenuudhaaf yaalii godhaa ture. Wayita immoo inni achitti imaluufis reediyoo achirrattis hayyama dhabe. Waan hayyama Itoophiyaadhaa takka immoo lammummaa Itoophiyaadhaa san hin qabneef yuunivarsiitii akkaaniif hin seenne taa'ameeti ture. Wayita kana immoo achirratti isaas lakkifanii dhiisuu irra hin taa'u jechuudhaan garagalee jimmuma sana irratti deebi'uudhaan kolleejjii barate. Achirraa kolleejjii ergaaniif barateen achumatti maatiidhaas godhatee fuudhe. Achirratti fuudha kana boodaanis immoo deebi'ee achitti maatii ilmaan 11 isaaf dhalan. Maatiin isaatis ilmaan 11 ergaaniif horateen boodas waa'ee ilmaan isaa kana akkana jechuudhaan dubbateeti ture. Tokko waa'ee biyyaati, tokko immoo biyya jechuudhaan jireenya isaa kan isa ajaa'ibsiisu ture. Ilmaan biyya 11 jechuun hisaaba isaanii haala saniin kan mul'isu ture. Babaa Yaaqoob Tagaawwee immoo Muhammad Ali Yaaqoob namni jedhamu kun seenaa guddaa qaba. Inni garuutu ilmaanii fi akkasumas seenaa biyyattii isaa irrattis hin beekamu. Biyyattii isaatirraayis gara biyyoota hedduu deddeemaa ture. Nama Yaman, Suudii, Iraaq akkasumas biyyoota akka Iraanii fi Turkii biyyoota hedduu keessattis nama beekamaadha. Garuu immoo reediyoowwan kana irratti
kamiin gaazexeessitoota keenyaanis wal simatanii seenaa kanaan hojjechuu danda'a, afaan Oromootiin hojjechuu danda'a. Inni immoo dirree Dawaamattis kan jireenya isaaniitiin jiraachaa turanii fi jireenya bareedaa achitti maatii isaatii waliin jiraachaa ture. Ali Muhammad Yaaqoob jechuun immoo Ali Yaaqoob namni beekamu kun maqaa maasootii fi maqaa isaatiin maqaan isaa immoo Haaji Muhammad jedhamuudhaan kan inni yaamamaatis ture. Seenaa fagootii fi seenaa kana keessatti seenaa guddaa fageenya dheeraadhaatii fi akkasumas seenaa ajaa'ibsiisoo ta'edha qaba. Ali Baaba Yaaqoobiin namni jedhamu kun immoo beekumtiin isaatiinis namoonni hedduun kan isa waliinis wal beekan irra turanidha. Duranni reediyoowwan Hararraa dabarsaa turan reediyoowwan Harar keessatti beektii fi takka immoo jechoota osoo taatee fi jechoota adda addaa kan hojjechaa turan keessaa isa tokko jechuu waa'ee isaa akkaan ol kaafameetis dubbatama. Haaluma inni kan immoo Itoophiyaa keessatti itti dhufee fi Itoophiyaa bara 1945 magaalaa Dirre Dawaattis dhalatanii Calanqoo akka guddatan kan himanidha. Garuutu immoo inni lammummaan isaa ture Paakistaan haa ta'u malee lammii Itoophiyaatti isaa qabaatu malee Dirre Dawaatti dhalataniiti kan isaan guddatan bara 1945tti kan himamu. Taateenii fi seenaan isaa kun immoo seenaa guddaa nama qabudha. Gara seenaa biraatiinis waa'ee reediyoo Harar irratti warreen hanga ammaan tanaatti lubbuudhaan jiran kanneen Amboorraa, Asallaarraa, Galamsarraa bakkoota adda addaarraa dabarsaa turaniitu jira. Kanaanis guyyaa biraa fudhadhee walitti deebina. Hanga xumuricha qophichaatti warreen nu daawwattan martinuu galatoomaa.